Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduu sa'aatii kanaadhaaf isiniif qabanne kan kanatti aananii jiranidha. Fuula yuutuubii kanaa sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Mata duree oduu garaagarummaan siyaasaa uumamee gara rakkoo nageenyaatti akka hin jijjiiramneedhaaf hojjechaa jirra jedhanii. Kanas kan dubbate Leetanaar Jeneraal Taaddasaa Warradaati. Oduu gara biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa keessa socho'u leenjii qondaaltota waraanaadhaaf kennaa ture xumuree bobbaasee jira jedheera. Gara bal'ina oduutti yeroo deebinu garaagarummaan siyaasaa uumamee gara rakkoo nageenyaatti akka hin jijjiiramne hojjechaa jirra jedhanii Leetanaar Jeneraal Taaddasaa Warradaan dhimma kana kan dubbatanii garaagarummaa siyaasaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliidhaaf obbo Geetaachoo Raddaa gidduutti uumame TPLF iddoo lamatti tarsaasee kan qofaatti walgahiirra taa'aa turan yeroo ta'u garaagarummaan siyaasaa kun akka rakkoo nageenyaatti hin jijjiiramneedhaaf cimsinee hojjechaa jirra jedhanii. Pireezidaantiin itti aanaa bulchiisa yeroo naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan ibsa har'a laataniin garaagarummaa siyaasaa naannichaa keessatti uumamee gara rakkoo nageenyaatti akka hin jijjiiramneedhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus ibsee jira. Rakkoo nageenya naannichaa booressuu hin jiraatu kan jedhan Leetanaal Jeneraal Taaddasaan itti dabaluudhaan garaagarummaa siyaasaa uumamee akkamitti furuun gara carraa gaariitti akka jijjiirruu irratti xiyyeeffachaa akkasumas irratti hojjechaa jirra jedhanii dubbatanii jiru. Ibsa kana kan kennan guyyaa har'aatti ta'uunsaas baramee jira. Hoogganaan naannichaa waldhabdii laphee isaanii bal'isanii garaagarummaa gidduu isaaniitti uumamee tooftaa siyaasaadhaan furuu qabu jedhanii jiru. Oduuma ol fakkaatuudhaan naannooma Tigraay sana keessaatii oduun dhaga'amaa jiru. Obbo Geetaachoo Raddaan caasaaleen bulchiisa naannoo Tigraay keessatti socho'anii eeyyama keenya malee walgahii akka hin gaggeessines ajaja dabarsineerra jedhaniiru. Pireezidaantiin bulchiisa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaan qajeelfama bulchitoota godinaa fi aanaa naannichaa keessa jiraniidhaaf dabarsaniin walgahii gaggeessuun kan danda'amu beekamtii pireezidaantii bulchiisa yeroo naannoo qofaatiin akka ta'es jala muranii dubbatanii jiru. Pireezidaantichi xalayaa bulchiisa godinaa fi aanaalee hundaaf barreessaniini. Bulchiinsi yeroo naannichaa dhimmoota ijoo yeroo hafee keessatti raawwachuu qabu akka jiran ibsuun hayyama pireezidaantichaa malee Tigraay keessatti walgahiin gaggeessamu kamiyyuu dhorkaa ta'uudhaa fi seera qabeessa akka hin taanes baramee jira. Haa ta'u malee gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliidhaan durfamu torbee darbe keessa walgahiirra turanii ibsa baasaniidhaan obbo Geetaachoo Raddaa itti aanaa pireezidaantii TPLF irraati kaasuun isaanis yaadatama. Waldhabdeen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gidduudhaa fi obbo Geetaachoo Raddaa gidduutti uumame kun nageenya naannoo sanaadhaaf yaaddeessaa ta'uu akka danda'us namoonni ibsaa jiru. Oduu gara biraatiin gara oduu kanatti tun darbin dura ammas fuula yuutuubii kanaa sabiskiraayib godhaatii nu jajjabeessaas niin jenna. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n zoonii giddu galeessaa leenjii qondaaltota waraanaadhaaf kennaa ture xumuree bobbaasee jira jedhee jira. Guyyaa kaleessaa hagayya 2024 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa miseensa waraanaa bilisummaa Oromoo ulaagaa adda addaadhaan calaluu fi warreen hooggansa sadarkaa garaagaraa irra jiran mooraatti deebisuun leenjii qondaalummaa yookiin bulchiisa waraanaa kennuun hojii isaaniitti akka isaan deebi'an godhee jira. Leenjii kana keessatti barruuleen siyaasaa loluu fi lolchiisuu bulchiisa waraanaa qabiinsa hawaasaa impaayiraattii fi fedhii qaamolee adda addaa irratti barnooti gadi fageenyaan akka kennames dubbatee jira. Leenjitoonni barnoota kennameefitti gammaduun dirree irratti diinaa kan jedhanii raayyaa ittisa Itoophiyaa kan wajjiniidhaan akka wal waraanuudhaaf qophaa'anis dubbatanii jiru. Oduu gara biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee haadha heevanidhaaf mana jireenyaa fi haala hojii mijeessuu isaa beekamee jira. Kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta'an aadde Adaanach Abeebeen haadha ilma ishee ganna 7 heevan haala sukkanneessaa ta'eedhaan dhabuun waggaa tokko oliidhaaf haqa sirrii osoo hin argatin hafteef mana jireenyaa mootummaa akkasumas haala hojii mijeessaniiru. Bulchiinsi magaalichaa adeemsa seeraa hordofuu fi haala ishee fooyyessuu fi akkasumas saaxilamummaa ishee hir'isuudhaaf deeggarsa taasisuusaas ibsee jira. Dhimmi daa'ima heevan dhimma hunda keenyaa waan ta'eedhaaf haqa barbaachisaa ta'e argachuun saaxilamummaa daa'imman biroo hir'isuudhaaf gumaacha qabaa jedhani. Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebeetu kana dubbate. Itti dabaluudhaanis gochi kun gocha garaa jabinaa akkanaa kun akka hin raawwatamneedhaaf ilaalcha hawaasa jijjiiramuu qaba. Rakkoon kun dhimma waloo waan ta'eedhaaf hundi keenya itti gaafatamummaa keenya bahachuu qabnaa jedhani.
miidiyaa hawaasummaa irratti suuraaleen naanna'aa oolan keessaati. Yeroo haati eeban gatteessee boossuu aadde Adaanech Abeebeen bira dhaabachuudhaan imimmaa yeroo irraa haaqanidhaa fi yeroo isheen qulfii mana jireenyaa yeroo isheen furtuu mana jireenyaa fudhattus argamee jira. Dhaggeeffattoota keenya waan nu wajjin turtaniidhaaf galatooma.